Ayee waaqa nu gorfatee waaqa nu barsiifatee galanii guddaan haa ta'u akkasuma hundi keenya keenyee baranneerra isa baranne garuu hojii jijjiirree ittiin dhaaltu mootummaa isaa nama galuu waaqayyoon dandeessisu waaqayyo abbaa keenya irra buleen barsiiseera abbaa keenya simmoo waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu sagalee jireenyaa sana dhageessisu sagalee jireenyaa sana dhageessisu hunduma keenyaa waaqayyo dhaaltu mootummaa isaatii nu haa taasisu. Egaa akka gaariitti nu barsiiseera yeroo abbaan keenya wangeela irratti kan dubbatame jechuudha. Innis egaa waaqayyoo gooftaan keenya kan inni itti dubbatu yeroo hundumaa nutti dubbata hin baranna barumsi yeroo hundumaa haaraa dhumata immoo fa'u karaan wangeelli immoo fa'u wangeelli yeroo hundumaa haaraa dhuma sagalee waaqayyoo immoo iddoo tokko jettanis haaraa mana mata iddoo tokko gaafa dhaqanis haaraa galgala yoo barannes haaraa mana mata maal kana osoo baradheera mani jechuun dandeenya. Kanaafi sagaleen waaqayyoo yeroo hundumaa nama haareessa akkuma ofii isaatii haaraa ta'uu dhufu akkuma holy testimony new jennee keenyu inni garuu nu haareessa yeroo hundumaa kun holyidha jennee dhiibnee beeknu takka biluudhaan kun maal kun holyidha kun bara Musee kun bara baluu hadarbe jennee takka dhibu kada barreen beeknu unuma fudhatamee dhufee nama barsiifamaa jechuudha. Kanaaf jedhee innis immoo ani seera Musee diiguu hin dhumne jabeessuun dhufe jedhe walitti jabeessuun dhufe jedhe inni seera Musee keessaa inni seera Musee keessatti dubbatame dhufee immoo seera haaraa keessatti immoo dhufee hin jabaate malee intanaan godhe keessaan balleessine jechuudha. Kanaaf sagaleen waaqayyoo nu ijaaraa nu dhaabaa galanni guddaan waaqayyoo haa ta'u. Egaa gara amma warri faayinaansii tottolchuwanitti